jarri kun akkan argutti abbaan caalee achi mul'atu nama lama argaan jira. Amma mul'at abbaan mul'atu abbaan namni ijaan arguu jiru takkaatti. Amma meeqa iyyee nama guutuudha moo nama irroo? Yoo Fayyisaa jarri kun nama sadii yoo siin jedhe niin kijibe moo dhugaan dubbadde? Unnoola maashaallah inni dhufee bara akkas baga baatan baga jiraatan obboroo kararra deddeeman lafa. Lakki abbaan caalee mul'atu si jedhe. Maal meeshaa waraanaa hidhatee garam deema gurbaan? Maal yoo bacaalee? Qotee bulaatti erga dabarsa lakkoofsa tokko abbaa barreessu kan olgalshin jedhama. Maashaallah. Koota. Jaran. Annen ofutti jira onna kadhaa. Abshir jee. Jarri kun nama sadii yoon isin jedhe nama lama yoon jedhe dhugaadha moo soba? Nama sadii yoon jedhe hamtu sirri. Jarri kun nama lama yoon jedhe fi nama sadii yoon jedhe hamtu sirri. Kanaaf akkana nuti kijibna. Quba kan akkana jawal qabe quba meeqa lama. Nama sadiidha ayyee maal jechuu barbaadde mati. Okay nama sadii kun jarri kun nama sadii moo nama tokko? Nama sadii argaan jira. Goobas namummaadhaanoo? Namummaanoo? Kan abbaa caaliin shakkisiisa malee warri suni namummaatiin nama lama. Kira seese nama lubbuun jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Ani jenne. Akkam jirtu? Kana jedhee beekta. Fayyaadhamee carraanuu kenna afaan takka lama waa dubbannee nama alaa seenuuf bakkee gadhiisna. Yaa aboo warra garee shaataa rabbii dalagaa keeyirii teessan isinirraa haqee balu waan biraa waan jennu hin qabnu. Rabbi isinirraa haqee balu rabbi isinirraa haa jaalatu dalagaa keeyirii isin dalagataa jirtan ummata hedduu barsiisaa jirtan hatta ummata amantaa keessa jiru waan hin beekne barsiisaa jirtan eenyummaa isaa maal akka ta'e maal akka gaafiiwwan inni qabu mataa keessa duraan deddeebi'aa ture osoo inni nama gaafatu dhabee olii gadi mammaru waa gaafiiwwan tokko asirratti deebii argataa jira waan hedduu yoo namoota wal geennu yoo waliin haasofnu waa hedduu dhageenna maashaallah rabbi isinirraa haa jaalatu. Egaa Fayyisaa tana yoo jedhe jaraanii Fayyisaa waa takkatti jedha. Fayyisaa gareen shaahadaa guyyuu kunoo nama shaahadaa deebisaa oolanii guyyuu namni islaamummaa qeebalaa chaanaliin kun asiin banameera akka biraatis bakka biraatitti banaa jira ammaan tana yoo laalu achittillee shaahadaan hin jira asittillee shaahadaan hin jira mee Fayyisaan namuma islaamummaa irraa gara fide jira maali namoonni hundi kuduraa luqaanii taabatanii sagalee kan kee asirratti guyyuu hin dhageenna maaloo barfatti atis kootu jamaa kan kee kasi biraa luqaanitti as makamisiin jenna. Eebbifame otuu ati ijoollee xiqqaanatti fakkaata otuu otiin dhalate yoo waggaa 47 keessa ta'e hin beeku isa dura shaadaa qabadde shaadaan lama jiru takka Yesuus Kiristoositti amaneera waamicha keef eebbifame asumarratti du'aa naa go'i asumarratti akka ni jabaadhu galatoomi carraa kana kennuun keetiif rabbi waan jaaladhu qabaa jedhani Abu Mu'aaz irratti na qajeelchitani rabbi waan jaalatu nama jaalatuuf kenna rabbi waan jaalatu si haa kennu. Amin. Waan rabbi jaalatee waan rabbi ufi jaalatu rabbi waan jaalatu si haa kennu. Abbo Yesuus naa kenneera eebbifame. Galatoomi rabbi Abu Mu'aaz rabbi maal akka jaalatu asirratti na ibsaa fi galatooma ani isinirraa illee bu'a. Wallahi subhanallah darbichi rabbiin subhanahu wa ta'ala ta'uma gartee tokkochummaa isaa fi waan inni nabiyyoota isaa ittiin erge gartee namni yoo isa faarse isuma tokkichoomse isuma callaa kadhate isuma qofa sodaate isumarraa waa barbaade
Isa beekee isaaf abboome kanuma jaalata. Namni biraatu yoo isa namni ilmi namaatu yoo isuma faarsite ooma isaa dibbuma isaatuma oolte gartee galata isaa galchaa oolte namni sanuma jaalata ilmi namaa rabbiin san caala isa kan galata galfamuu qabu. Isa kana waggaa dheertuu waliin jirra. Hundi galtee fi farraamatti dhiisee baranni. Abu Muazi Amani usiif waamisa fi kenna. Ayyee. Halo. Rabbi si alaa fi sabbo. Adirree gooftaa Yesuus kana amanuu Abboon qabda amanii maaliif jiraadha, guyyaan naa laaffiseera maqaan isaa ulfaatu. Yesuus Roomee tiriika. Roomee boqonnaa 10 Allahi. sagaliif 10 Yesuus hin dubbise. fudhattanii dhiisaa isin dhiisne amma firraayi. Roomee kan barreesse kun isuma ergaan seexanaa kenname miti Abu Muaz. Akkas. Roomee kan barreesse isuma ergaan seexanaa kenname fidha mitiin jedhe. Akkas jedhe gaafa gurbaan Paawulos. Seexan maliktanyaa tasatteen jedha. Waan ergaan seexana naa kennamee jedha. Kana akka na godhaa keessa konkooti na rukutaa jedha. Akkamitti subhaanallah. Waan ergaa seexanaatiin deemu akkamitti irraa fudhattan. Akkamitti beeytan ergaa seexanaatii fi ergaa waaqayyoo ta'e Paawulos. Ergummaan naa kennamteewu sana jedha. Sanuma callaa miti kijibuma kootinuu daawaa godhee lallabee namnummaan gara gahettee Yesuus yoo dhufe kijibeetuma yoon fidellee maaltu isin galchee jedha bar maana komattu maa cubbamaa naan jettu maaltu isin dhibee eeka fidu annamaan fiduttiin jira kijibuus dhugaa dubbadhuus maaltu isin galchee jedhee bar sha'if wallahi akkas jedhee miti fayyisaa. Mee Efesoon boqonnaa 2 lakkoomsa 10 irratti Yesuus Kiristoosiin sa kiristaanii biyya lafaarraa deemu akka makiinaa marii qabootan Efesoon maka namaa gadi lakkifne. Waa'ee Yesuus nutti maa jirana. Wallahi nadiim akka namni gartee waan ni maal eegee qabe jedhan qeerrasa gadi lakkisne. Gallakkisaa Efesoon ergaa Efesoon biyya namaa nutti ni minaawu. Waan bara waa'ee Oromiyaa nutti himaan jenne nuti waan waaqaa nutti himaa jenne. Namni Itoophiyaa dhiisee Finfinnee qofa irraa dubbachaa leeboo waan qabdu guddoo Itoophiyaa magaalaa guddoo biyya guddoodha. Waan waaqayyo amma fakkeenya mee ustaada akka kiristaanuma takka hafuurri qulqulluun fayyisa jedhu waaqayyoon abbaan fayyisa jedhu argitu Yesuus fayyisa Yesuus jaalata waaqayyo si jaalatan jedhan bara. Sadan san akkasii bara. Dagat abbaa fi hafuurri qulqulluun dagatanii bara. Waaqayyo si jaalata. Yesuus si fidee. Yesuus si fidee abbaan si fidee hafuurri qulqulluu si fidee ka jedhu dhageessu. Injiru. Walitti dabalan immoo sadan isaaniiyyuu tokkodha addan ba'anii jedhu tokko tokko. Kana caalmaatti jira kanaan du'in maal keessa galchisa kanaan du'in. Namoonni dhaga'uu qaban yoo Kiristoosii kana. Ammas maal sin jedhan mee waaqayyoon. Beeta taraa haasoname. Dubbina Paawulos. Haasa'iiti rakkoon qabu haasa'ulleeti garuu dubbii isa namtichi ergamaan seexanaa kennameef isa adanaan haasa'in fayyisaa. Uma tokko si fuudhe waggaa 47 lallabde kunoo. Yoo letta Paawulos yoo hin barre ta'e Kiristoosin iyyuu baruu hin dandeessu. Xaaliyaa Paawulos barreesse sana yoo hin hubanne Kiristoos eenyu akka ta'e waaqummaansaa humnisaa isa sana abbaan na caala jedhe Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 Yesuus. Isa abbaa isaatii wal isa qixxeessu jedhe Paawulos immoo Yesuusin sobsiise moo Yesuusin dhugoomse? Alhamdulillah. Yohaannis 10:30 irratti immoo anaaf abbaan tokko jedhe. Anaa fi abbaan yoo fayyisaanii fi abbaa caalii jenne nama lama moo nama tokkodha. Akkas dubbii waaqayyootti nama tokko akka anaafatti yaannutti immoo nama lama. Ragaa. Afaan makka wangeelli kunaasa afaan Oromoo kan akkami. Addaamii fi waan hin gaafa uumeessinarraan qabdanii nama lama fidii nama tokko jedhe. Maaliin tokkodhaa jennee ilaalla malee Yesuus aniif abbaan tokko yoo inni jedhe akkasumatti fudhannee akka fayyisaa kaatti fuune irraan gadee gara shaampuutii fi saqalaa hoo jechaan deemnu. Anii fi abbaan tokko jechuun maaliin tokkodha maaltu tokko godha.
Humni isaanii tokko miti. Sakalaa deemnaan gurra sirraa muran eeggattooti achiran darbii. An humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u jedhe. Abbaadhaan wanti dadhabamu hin jiru jedhe Yesuus. Akka jedhe amma humna kootii waan godhe akkan dhabbaa korra dhaga'utti firdiin ani faradummoo qajeelaadha jedhe. Hayyee namni firdiin isaa qajeelaa addunyaa kana irra jira. Ani dhugicha nama Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbatu sana ajjeesuu barbaadu ana nama akkasii jedhee sirriidha la. Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbachuun isaa sirriidha kun immoo ergamaa isa godha malee akkuma Ibroota 3:1 sana ergamaadha malee inni Waaqayyo miti Waaqayyo wajjin illee wal qixa miti. Phaawulos Yesuusin sobsiisa waan fedheefu. Hayyee Ibruu tokko lamarratti immoo maal jedhu Kiristoos Yesuusin lafa kana kan dhuumee jedha Waaqayyo. Ilma isaa sanaatti waan hundumaa iddoo uumee isaanii dubbatee barreessa jedhime. Akka Abbaa Caalii barreessa jedhe. Hin beekamu. Hin beekamu. Ragaa. Phaawulositu barreesse. Ragaa Ibruu 13:23 akka dubbise. Meeqa? Dubbisime. Ibruu chapter Ankaraarra jira dubbisi 23 akka inni Xiimotewoosi waamaa jiru. Xiimotewoosi immoo barataa Phaawulos. Eenyu barreesse? Ragaa. Phaawulositu barreesse. Ibruu 13:23. Baasii dubbisi. Ati dubbisi isaa booddee hin jedhuu jenna. Yaa obbolootana ergaa kana gabaabseen isinii caafee jedha. Gorsa koo immoo obsaan akka dhaggeeffattan isin nan kadhadhaa jedha. Obboleessi keenya Xiimotewos gadi dhiifamuu isaa beekaa. Eewwanni inni akka jechaa jiru. Kana bar. Mee isatti jedha. Phaawulositu jechaa jira. Maaliif Xiimotewos barataa Phaawulositu isa leenjise Phaawulositu isa barsiisaa ture. Ammarree mul'ata boqonnaa 16 lakkoomsa 1 yoo dubbiste kana wajjin wal fakkaata. Mee isatti jedha. Mee Phaawulos mee isatti jedha. Okay, mee maquma Phaawulos. Mee maquma Phaawulos. 23 Eka. Maqaa masaa lafa kaa'uu barbaadda isa maqaa isaa yeroo biraan. Kanaafi wayii Xiimotewos kan dubbachaa jiru eenyu Phaawulos. Phaawulos jechuun immoo Xiimotewos jechuun immoo barataa Phaawulos. Kanaafi Ibruu kan barreesse har'aan qabdee use a change mentality. The road to the by Phaawulos. Ragaa sirratti taate waan kun ragaa sirratti taate. Marte. Ragaa maaliiti? Aadaatu ragaa qaba. Kanaafi beektaa hajii ati yeroo baay'ee ijoollee as keessatti akkana jedha laata gara dhumaatti nagaadhaan bakka sana yeroo eenyu nagaadhaan mee isa jedha mee Phaawulos bakka tana keessa anaaf iji Phaawulositu nagaadhaan hin jiru ka maqaan okay nin dubbisayyee 23 irratti yaa bu'aatti argata. obbolootana ergaa kana gartee gabaabseen isiniif caafe gorsa koo immoo obsaan akka dhaggeeffattan isin nan kadhadhaa. Dubbiin kun dubbii waaqaati moo dubbii namaati? That one you forget. Dubbiin kun dubbii waaqayyooti moo Phaawulos? Dubbisiifit. Kanaaf dubbii waaqayyooti moo waan waaqayyoo nutti himire nuti? Kan Phaawulos. Beeta beeta namoota qaroo lama beeta magaalaa wal faana deemanii otuu waan bitiin galan akka jedhu dhaggeeffadhume akka jedhu obboleessi keenya Xiimotewos gadhiifamuu isaa beekaa oduu waan namaa dabarsu jedhamu jiraame oduu
addunyaa dubbi sagalee waaqayyo dubbate moo tuni dubbi Phaawulos takka namni bira dubbate Yes. kana waaqayyo Yesuustu dubbate moo Phaawulos Wayii Xiimotewos dubbachaa jira. dubbiin tun dubbi waaqayyo dubbi Yesuus moo tan Phaawulos Phaawulositu dubbachaa jira. Phaawulositu bakka sanatti ilma isaa barsiisaa ture. Yeroo mana seenaa jira. balbalaan cufadhu bakka ajaa'iba waan ajaa'iban yoo ani yoo inni dafee dhufe isa wajjin dhufee isin naan arga warra gaggeessituu keessan hundumatti warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumattis nagaa keenya nuuf himaa oduudha itti yaada isaa itti himachuu jira waan barreeffama bar kun erga waan nagaa barreeffama bar obboloonni biyya Ixaaniyaatti dhufan nagaa isiniif hin dhaamu waan oduu namni namatti jechuun waan ergaa namaa dabarsu jira waan namni jedheen hima jechuun dhaaboo akkana gartee fayyisaa harmeen ta'e obboleessi kee firri tokko kana nagaa si gaafatan warri gartee Ameerikaa dhufan warri Itoophiyaa dhufan akka nagaa siin jedhan kanuma bar ajaa'iba dhaamu ayyaanni waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u jedhee kan akkana eebbisu jira naguma Kaka dubbii waaqayyooti mitireetun dubbii namni gartee Phaawulos jettan ati taatu waan Phaawulos haasa'u jiru malee kun dubbii Yesuusii miti dubbii waaqayyooti miti dubbii isaati miti Phaawulos ilma namaati akkuma dubbii Phaawulos akkami dubbii waaqayyooti gaafa inni barreessu maaliif eddenni jecha dubbii waaqayyoo barreeffame jira kun wayitii miti akkamitti waluun shawwannu okay bakka oli galle rakkinan qabu fuuni rakkinan qabu pastor ustaad akkam aayee Ibroo kudhan immoo mee dubbisi kudhan tanuma taate ammoo dubbisaa maal akka jaalala waaqayyoo sanitti gartee dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuhi waaqayyoof qulqulloofamneerraa. Eenyu jechuudha kanoo Yesuus jechuudha moo Phaawulos jechuudha? Ameen. Phaawulosiin Kiristoos al Yesuus Kiristoos. Wee papa. Woi mee pappaasii kana dubbisame. Abbaan caalii pappaasii. Daaqonootan illee gana finna. Inni argitu ati amma kofiyyaan inni kaawwate kun waan warra Yihuudootaati beektaa. Diimtuu. Ishee xiqqoo tokko mataarra kaawwatan. No isaan asirra kaayatan waan akkanaa takka xiqqoo takka boo. Anna abbaa caalii akkasii jechaadha. Naanala. Yaa. Isin ani waan na dhibe wangeela namni qabrii keessa taa'ee macaafa kana namni qabrii keessa taa'ee katabu kana nan lallabdanii isin macaafa namni qabrii keessa taa'ee katabee jedhu. Qabrii keessa biti ibidda keessa taa'ee haa barreessu. Museen eessa jira du'a isaa qabrii isaa Museen qabrii keessa taa'ee barreesse moo biyya lafaarra taa'ee barreesse? Ani wayii Musee dubbachuu hin danda'u. Ani wayii Kiristoos bichaa dubbata. Bar Yesuus tokko jedhee bar seera Museetis diiguudhuuf hin dhufne barsiisota Faarisotaa fi Saaduqootaas fudhadhaa itti hojjedhaa jedhe waan isaan dalagan hin dalaginaa jedhe bar. Maatiyus irratti dubbii Faarisotaa barnoota isaaniitiif Saaduqootaaf fudhadhaa waan isaan barsiisan hunduma isaan fuudhaaf heeruma hunduma fuudhaaf heeruma seera kakuu moofaa keessatti fuudhaaf heeruma haadha manaa takka lamaa sadii ol fuudhu Museen barsiisee hin barsiifne. Namni heddumaa intini qabu barsiisee hin barsiifne. Ati amma fuutee fuudhuu baatte amma wayii fuudhaa irratti maal naa godhama? Hattaa san dhiisi Yesuus Kiristoos Abrahaam abbaan jechuun gartee ilmaan Abrahaam yoo taatan yoo Abrahaam kan jaalattan taate waan isaa hojii isaa hundumaa hojjedhaa jedhe isin waan abbaan keessan seexaana ta'e waan Abrahaam hin jaalattan jedhe waan Abrahaam hojjetu hin hojjettane Abrahaam haadha manaa sadii fuudheeti yoo jaalattan hojii isaa hordofuu qabdan. Miti. Ati amma wayii fuudhaa barbaadda moo wayii lubbuu barbaadda? Waan hundi waan waaqayyooti waannummaan waaqayyoo gartee jireenya hundinsiitu.
Hayyee Yihuudaan deemee iffanniseera deemtee iffannistaare ammati jireenya tana. Yihuudaan deemee if ajjeese ati deemtee if ajjeestam. Ana kaawee wangeela hordofaa quraana keessa malee. Kanaafiyyuu ati jireenyi inni ta'ee inni lubbuu namaa fayyisu tokkoof tokko. Yihuudaan Yesuusiif du'e. Yihuudaan Yesuusiif ajjeefame. Maal jette? Yihuudaan Yesuusiif du'ee jira jee. Yihuudaatu Yesuusiif du'a moo Yesuusitu Yihuudaaf du'a? Yesuus Kiristoos Yihuudaadhaaf du'ee jira hin jedhe cubbuu Yihuudaatiif. Otuu Yesuus hin du'in inni filaayitiin ba'eefi. Kanaafuu inni Yihuudaan kun warra jireenya bara bara argatu moo warra Si'ooliiti? Akka matsaaf quddusiin jedhu inni garuma hangadii sana deemuun sannaaf. Inni warra ibiddaati? Bokkol. Maaliif gartee wanni balbala irratti maqaan isaanii jira moo hin jiru? Warra san keessa 12 keessa. Inni irratti 11 akka ta'e balballi san. Namicha isaa mootiyaas moo maattu filatamee biti bakka isaa? Fidi. Hidhaa buusanii. No, hin jiru. Maqaan isaa achirra maqaan 12 gosa 12 achuma jirti barattoota Yesuus 12. Ani isin beeku jedha bar. Balbala. Gabbuu fadha. Ijoolleen teenya musliimaa wanni iddoo tana gadhiisaa jirruuf wanni bootaa tana akkanatti bootaa takkaa fi lama banaa dhiisuu jirruuf akka ijoolleen kiristaanaa dhufanii asitti istoota abbaa caaliitii fi abummaa istoota keenya iddoos gubbaarra jira fayyinatti harkataniif malee waan biraatiin miti wanni as gubbaarraa geessi irraa illee isin gaddeebisuu jirruuf waan biraatiin miti kanumaa kan akkasiin nu hubadhaa anillee mataa kiyya irraa kaatii gadiin bu'aa ijoollee kiristaanaa malee warri mootii irra qabdanis ijoollee teenya islaamaa mootii irra cirraa kanaaf waan ta'eef jazakallah. Barakallah yaada bareeda dhaqqa waluma jaalan hundi isin ijoolleen islaamaa achuma taati foozuma jala Allahu akbaruma jedha du'aa godha manni kun mana fayyina warra gartee mee kuffaarota ol gashaame. Kuffaarisuun ati mahal islaamarraa yeeti. Abijahal rawamaadha. Ani nama dhiiga Yesuusitti hiikatee cubbuu qabne. Abijahal bar waaqa sadii hin jedhu bar. Qindii godha malee sadii hin jedhu bar mushrika sanii. Ani amma qulqulluu yoo asitti. Inni lalli yuqarribuuna jedhe malee. Akkasi. Inni waaqa lama sadii hin jenne bar. Wallahi jechuun akkasuma jedhan malee hin jedhan Yesuusin waaqa jedhanii hin beekan. Afur qulqulluu hin jedhan kuffaari Quraysh Arabni waan akkanarraa qabu. Yahudaallee kanan jettu bar. Jaruma kana dhengatu nu fide malee. Yahudaallee Yesuus. Waan si jedha ati amma waan takka si gaafadhu. Waaqa meeqa afaan irratti du'e? Sadeen keessa. Gaaffii boodee na gaafata. Qureeshi beekta waaqa 363 waaqessu. No waaqayyo jechuun manaa qaban kana jechuun waan jedha waaqa tokkicha isa dhugaa san hin beekan isaan. Hin beekan. Itti aanu kare ibsuuf waan kana waan ni godhan malee qindi shirkii biratti waaqayyo biratti gartee yaani waa waaqessan malee waaqni biraa akka uumaa waa hundaa ta'e hin beekan. Waaqayyo kanaa waa uumeen jedhaniin amanan. So anyway san bira kutate Quraysh irraa maal qoo qabdaami waan Oromootu si galuu didde. Waan sin jedhe waaqa meeqatu fannoo irratti du'e? Tokko. Waaqni meeqa? Sadii. Lama tokkichi du'e kami? Yesu Kristo. Waaqni lamaan kan hin du'inoo? Abbaan fannoo irratti hin duune afurri qulqulluu fannoo irratti hin duune. Eenyutu ajjeese Waaqayyo sadaffaa kana? Isa kana sheekotaaf qeesota. Allah ya Rabbi. Akkas. Wallahi waaqayyo. Fayyisaan macaafan beeku bar macaafatti namanu. Ni beeka. Nu keessaa fuudhee irraa gaafa dur dhufu akka biraa tartiibatti amma keessaa nainee caccabsine. Maayiliseet godhe. Anni maal jettan riiseetiin godhe buustii godheetiin wanni isaa waliin laaqamte meemoriin isaa. Obboleessi kuni fireeshiidha TikTok irratti ittiin faradin. Ana banta nafaan haasa'uu ni dandeessaa? Ani nama akka kee kana meeqa nyaadde biti gurba. Mee na wajjin nafaan haasa'e mee daqiiquma 5 naaqani nafaan haasa'e. Ani daqiiqaa 15 sii kenna. Okay daqiiqaa 2. Okay waaqayyo natti waaqessitu waaqa sadii jette
Waaqayyoon bifa namaatti ni fakkaata, bifa namaatti ni jijjiirama. Ayyee ati bifa maalii qabda? Bifa waaqaa moo bifa seexanaa qabdati? Ani gaafiin hin deebisini Waaqayyoon ati waaqessitu bifa namaatti ni jijjiiramaa sin jedhe. Yesuus Kiristoos eega waaqa jetteen Yesuus Kiristoos akka nyaatu, akka dhugu, akka rafuu, akka dadhabu, karaa deemaa olee dadhabe waa hunda akka ilma namaa ta'uu ni beeyta nan kaaddu. Waaqayyoon bifa namaatti ni jijjiirama. Okay, ragaa naa kanne ani immoo ragaa sii kanne akka Waaqayyoon hin jijjiiramne. Ayyee Yohaannis boqonnaa 3:16. Yohaannis boqonnaa 3:16 jechuun akkana jaa. Boqonnaa 3:16 jechuun Waaqayyo akkasii jedhan. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaalate kunoo bar waan si gaafadhe goobazii waan si gaafadhe ani bar darasa abbaa caalitiif darasa abbaa abbummoo waan akkasitti na shawwaddu dhaga'i an kan siin jedhe Waaqayyoon bifa namaatti ni jijjiiramaa hin siin jedhe. Ifiif irra dawwale laal ifiif irra dawwale dhaamsi dafii bilbila san dhaamsi. Ayyee. Waaqayyoon bifa namaatti ni jijjiiramaa siin jedhe. Sila Waaqayyo bifa namaatti hin jijjiiramu cubbuu Addaam hojjete Eden Gannat keessaa bahee fi Waaqayyo Yesuus Kiristoos isa Waaqaaf lafa uume isaatii nama ta'ee akka biyya lafaa dhalatu godhe. Okay, ani immoo ragaa sii kan ati ragaa dhabdee ani ragaa sii kan seera lakkoofsaa 23:19 naabani Waaqayyo ani namaa miti namallee ta'u siin jaa daf. Inni suni Waaqa Israa'el. Addatti Waaqayyo meeqa jira? Sana keessa Arabni achi hin jiran, Ameerikaan, Eeshiyaan, Awurooppaan achi keessa hin jiran. Inni suni Waaqa Israa'el isa hin fixadha. Isa saba Israa'el dhuunfaatti qaba mana galmaa dhuunfaatti qaba makiina dhuunfaatti qaba malee akkamittiin Waaqa dhuunfaatti qabanna? Ayyee achi keessa hin jirtaate. Inni kun kan Israa'el jette kan keenya Waaqayyo isa keenya ammoo nutti himi. Inni keenya ammoo jijjiirama. Yohaannis boqonnaa 1:11 irratti gara uummata isaa dhufee uummanni isaa isa simanneeyya. Warra isa simateef aabboo ijoollummaa kenneefiyya. Isa sanatu Waaqa keeti, isa sanatu Waaqa kooti. Inni sun maqaan isaa Yesuus jedhama. Arabiffaan Iisaa jedhama. Ingiliffaan Jiises jedhanii. Kanaafi isa kanatu siif Waaqa. Fayyisaa. Afwan ustaadi. Waaqayyoon ati waaqessitu kanuma macaafa keessa jiru kana malee wayi qaba biraa jiru. Inni number one inni Waaqa ta'ee suni isa Waaqa ta'ee. Okay. Yesuus Kiristoos eegawa Yesuus Kiristoos Waaqa jetteeni macaafa ni dhugoomsitamu macaafa ni kijibsiifta. Ka macaafaa fudhanna mookee fudhanna. Macaafni seera lakkoofsaa 29:13 irratti 23:19 irratti Waaqayyo akka namaa miti inni hin sobu inni ilma namaatii miti ija. Kee fudhanna moo macaafaa fudhanna? Kan macaafaa fudhatta. Dubaatti maaliif nu sobda? Maaliif dhaloota guyyoomsita? Ani Waaqayyo soba hin jenne moona. Waaqayyo hin sobu. Waaqayyo waan sadii bichaan waan lama gochuu hin danda'u. Waaqayyo. Tokkoffaa Waaqayyo sobuu hin danda'u. Lammaffaa Waaqayyo waadaa sii galee yoo Waaqayyo waadaa sii gale waadaa sana utuu raawwatiin waan tokko ta'uu hin dandeessu. Waaqayyo waan kana lamaan isa biratti sirriitti fudhatamaadha. Waaqayyo sobuu hin danda'u. Waaqayyo waadaa sii galaan garuu waadaan sun hin raawwata. Ati Yesuus Kiristoos Waaqa hin jenne Fayyisaa? Afaan Oromoo biti Ingiliffaan iyyuu sitti muure moo Kiswahili sitti hima? Oguu amala kiyyaa fi wal beene yeroo dheertuu wal beene oguu qabamte afaan Ingiliffaa yookaan afaan Kiswahili nama jalaa jirta. Akkas hin jeen afaanuma Oromootiin Yesuus hin jeen afaanuma Oromootiin Yesuus Kiristoos Waaqa jetteeni miti? Akka dansa. Okay. Yesuus Kiristoos bifa namummaa hin qabu? Hin qaba. So duba inni Waaqayyoon akka inni jedhu an bifa namummaa hin qabu namallee ta'uu namaas miti jaa. Inni Waaqa kee miti. Kan eenyuti? Kan nama ormaati. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Aboo kuffaarriif mataan gabbisaa. Gabbisaa kana naqaame
Wayyo. Dubbisaa kottu seen. Wayyo. Marzuuq lilmee keetiin kottu mee Ustaad Abbaa Caalii irraa fitadde daqiiqaa sadiif duraan noonna jee irraa fitadde jira. Wayyo. Waaqayyoon keenyaa miti. Kan mataatti waaqayyoon. Deemteetta Qophii dabalee yoo barbaade tokko si. Fayyisaa bar namni waan qofa qofaatti qabaachuu hin danda'u. Namni waan biraa qofa qofaatti qabaata malee qabeenya haadha manaa qofaatti qaba, mana qofaatti qaba, akkasumas matoora qofaatti qaba. Gariin namaa matoora qofaatti hin qabu kan mana marra ta'a. Sagalee kee gadi Dalaga qaba fayyoo. Siyaga sagalee kee xiqqoo gadi qabime. Fayyoo keenya. Akkamati. Fayyoo. Barri jireenya kee eebbifamu jirtaa? Naguma. Jirra galata rabbii. Ati waaqayyo qofa qofaatti nuuf hirtee baaba. Qoy waa si gaafadha. Gadda saahiba kee tokko gara biyyaa geessanii? Eeyyen. Haala jiru Personally nama biraa dhiisi please. Waa'ee amantiitti irraa haasa'i please. Fayyoo. Ayyee akkam? Nagaadha alhamdulillah. Akkasiin jedhee. Laal inni saahiba koo kara biyyaa galche sun kan Israa'el immoo kan Yesuusuma kara biyyaa galche saahiba koo san. Inni waaqa Arabaatu biyya galche. Aywa, Arabni qofaatti qabu waaqa isaan hoggan. Ajjoo qalladaa jiran. Mee fayyoo dhugaa rabbii qoy adara rabbii mee intana taamiraatiin kana galchaa jiru. Mee waa si gaafadha waan gabaabsitan. Isuma dhugaa sirraa dhugaa isaa jirtan moo inni jijjiiramni sun waaqa Israa'el kan jechaa jirtu kun qalbii qaldaa jirtu. Waaqa Israa'el kan akkamitti argatta yoo jetti Genesis chapter 12 irraa kaata. Gaafa Abrahaamin waamu Waaqayyoo uumama 12 lakkoomsa 3tti waadaa galeefi. Lakkoomsa 3 fi lakkoomsa 2 irratti akkas jedhe. Warra si abaaran nan abaara, warra si eebbisan nan eebbisaa jedhe. Lakkoomsa 3 irratti immoo maal jedhee namni uummanni biyya lafaa kun hundumtuu karaa kee eebbifamu jedhe. Inni sun ni Yesuusitu jaarraa dheeraa booddee alatee jechuudha. Isaaniin qopheessee Fayyisaan ani gaafii koo sanaa fayyoo gaafiin keenya sanaa miti. Sirraa dhugaadha moo dhuguma waaqa Israa'el jechaa jirta. Waaqa Israa'el qofaatti yookaan immoo inni sun ni jijjiiramne sun inni ayilla waawwaxim jedhe suni inni milkii Israa'elchaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani waaqayyo waan an ta'eef hin jijjiiramu namatti hin jijjiiramu jedhe suni isa kamidha waaqayyoodhuma addaatu jira moo isuma tokkicha waaqayyoo jedhamu sanaas hin jedhu. Achi keessa namni gosni biraan jira. Israa'el keessa maan jiru? So inni sun isa warra Israa'eliin filatee yeroo isaan cubbuu hojjetu lafti kun baqaqee. Kan Israa'eliin filatee fi kan Israa'eliif waaqayyoon keenya daddatti jira fayyoo keenya. Kan keen beeku kan koo garuu xiqqoo tokko የተሻሻለ ነገር አለ. Aywa kan Isgaabiriin kan Israa'elii fi kan ati qabdu yaani xiqqoo wal dhaba. Kasimi xiqqoo wal dhaba. Kasimi xiqqoo wal hin dhabu. Ayyee Guddaa wal dhaba. Guddaa wal dhaba gaariidha. Ayyee waaqayyo qofaatti qabu Israa'elii fayyisaanii waaqayyo qofaatti qabu. Qofa bitaa geeffadhu. Inni kan Israa'el kuni waaqa tokkichaa cubbuu ati hojjennaan mirati yelloo araarri hin jiru masii hin qabu. Garaa jabaataa jechuudha inni baay'ee jechuun isa garuma isma dhiisiiti garaa jabaataa inni garaa jabaata inni kootii kun garaan jabaatu jedhe. Aggeeffadhu ijoollee Aaroon hin beektaa Aaroon obboleessa Museen mana qulqullummaa keessa ol seenan ijoollee waxxaatii nama umurii 27 fi 25 ta'an. Achi keessatti waan ijoolleedhaa waxxaatii Qotee bulaa manni nu facaasaa ol garagalee keessaa ol garagaltee tarta kan muutii kaastee dubbattee malee. Ture bare nanarraa manni kan saasee ta'uu hin barre malee nuun Qotee bulaa ol garagalee keessaa ol garagalii tarta kan muutii kaafadhu dubbadhu achi booda muutii qabachuu ni dandeessa. Ibiddi waaqarraa ta'ee ijoollee sana nyaate. Bakka haaree jedhamee namni warri as jira jirtu qoy marzuuqii yeroo takka dhiifamaa biibi.
warri as jirtan Ustaad Abbaa Caalii follow godhaa. Akkasuma Marzuuq illee follow godhaa ustaadota keenya. Yaa qotee bulaa darata muutii kaafadhu. Okay, muutii dhaabu jira beektaa. Okay, bakka akkasitti dubbattee muutii kaaftee yoo tarta deebite ganaa muutii nu harcaasu. Follow godhaa guys. Abshir. Mana kana mana miseensa keenyaa godhanna gana. Follow godhaa. Obboleessi keenya illee taamiraa kunillee deengata shaadaa qabatee jira. Follow godhaa guys. Assalamu alaikum. Abrahaam in tokko galcha Abrahaam ka jedhu tokko kaleessa shaadaa qabatee. Oditara isinii kanneen jira Abbaa Caalii ni qaba Uwaas ni qaba. Wayii kiyya boo dubbachuu ati. Ishi fayyoo. Aye. Kanaafuu Waaqayyo Israa'el kan duraa hin jijjiiramu jedhe sunii fi Waaqayyoon kee Waaqayyoo garagaraati jechuudha. Waaqayyoon ati waaqessaa Waaqayyoon ati qabduu fi yookaan Waaqayyoon Yesuusii fi Waaqayyoon inni hin jijjiiramu jedhe sun qaama addaatimi waan Waaqayyoo addaatimi. Mee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 17 dubbisa. Ayyee dubbisa. Inni karaa saba dhuunfaa isaa dhufee garuu sabni isaa isan filannee warra isa bitu. Isa seera tokkotu jira beektaa seerri kuni seerri Museedhaan kenname ayyaannii fi dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argannee jira. Jechuun Musee Waaqayyoo miti dhiiska Waaqayyoo miti sun Waaqayyoo. Seerri karaa Museenii argame. Seerri karaa Museenii kennamee jira. Wale sana si mormaan jiru bar sana si mormaa. Ayyaanaaf dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin arganne jechuun inya itu ahun yaagenya በምሕረት ነው. The grace of Jesus jedhanii isa kanaan arganne malee hojiitii biti. Ishi gaariidha. Walumaa galatti Waaqayyoon keetii fi Waaqayyoon inni jijjiiramu jedhe sun Waaqayyoo kee miti akkasiimi kan Israa'el. Waaqni inni karaa Kiristoos kana waaqa araara arganneerra gabaabatti. Jechuun ati waan biraa jechuun ani kas gaafadhe Yesuus Kiristoos inni hin jijjiira Waaqayyoon inni jijjiiramu jedhe sun Waaqayyo isa jijjiirame kanaa miti kan biraati misiin jedhe. Waaqni suni foon uffatee biyya lafaa ufeera jijjiirameeraati jedhe. Isumaan jijjiiramu jedhe sanatu jijjiirame. Isumaan jijjiiramu jedhe sanatu jijjiirame. Yaa. Aywa in soba Waaqayyochi. Waaqayyo takkaan sobu. In jijjiiramu jedhee ka'e maaliif waadaa kanaree. Ilma namaa kana fayyisuuf jedhee biyya lafaa kanatti Yesuus Kiristoos ilma isaa ergee waaqa isa ta'ee isa addaamiin lafa kana uumee karaa sana araara guddaa nuu kenneera. Amma fakkeenyaaf yaa fayyaa keenya laal fakkeenyaaf fayyoon ani manguddoo hin ta'u jedhee yoo manguddoome hin kijibe jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf ani dargaggummaatti hin deebi'u jedhee yoo dargaggummaatti kan deebi'u ta'e kijibe jechuudha. Si galee garuu Waaqayyoon ani nama hin ta'u jedha. Waaqayyo waan hin ta'eef ani jijjiiramu. Intanaa milkiyaa Israa'ichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani Waaqayyo waan hin ta'eef hin geeddaramu jedha. Ayyilla waawwate. Si galee. Maqaan keessa durii eenyu maqaan kennee asirra duraan ture? Ifaa dhugaati. Akkasiin jedhee. Dhaggeeffadhu. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti inni Waaqayyo beekta sa'aatiin fudhanne yeroo sana waadaa nuu galeera. Inni dubartittii irraa dhalatu boofa sana mataa buruqsaa jira. No, waa'ee sana dubbachaa hin jiru maaloo waa'ee sana dubbachaa hin jiru. Waaqayyoon hin jijjiiramu isa jedhe irratti dubbachaa jira. Waaqayyoon hin geeddaramu ka jedhe sun deebi'ee nu ganee jijjiirame. Gaafa si wajjin waadaa galee? Ilaa milkiyaas wajjin irra waadaa gale. So milkiyaasiin deemne gaafanna gaafa qiyyaama. Jechuun milkiyaas raajaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 lakkoofsa 6 irratti bar akkana jedhee bar hin jijjiiramuu jedhe. Yeah, that is the Israel God. Waaqa Israa'elootatiin. Inni waaqa Israa'elootaati Yesuus hin miti. Inni waaqa tokko jedhee waamame sanaas. Aywa waaqa tokko isa jedhame alatti waaqa biraa jiraasaa? Yaa. Aywa waaqayyo meeqa qabdaati? Maali ganna amma gara ji'a jaaboo 5 sitti mee biti gurbaa. Mee arrata natti himi waaqayyo meeqa inni waaqayyo sadiin qabaa jereefo. Yaa zaati. Mee afaan sarraa dhageenyu. Waaqayyo meeqa qabda fayyo?
Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu, tokkummaa waaqummaa isaaniitti nan amana. Yesuus Ayyee waaqa, waaqa meeqa hafuura isaan? qulqulluu waaqa, abbaa waaqa. Ayyee waaqa meeqa isaan? Isaan maqaatii sadiidha, hojiin isaanii tokko. Hojii isaanii hin jenne waaqa meeqa isaanii jedhe waaqa meeqa? Sadii. Waaqa sadii. Waaqa sadii kan hojiidhaan tokkooti jechuudha waaqa sadii. Waaqa sadii gaariidha ilaala kanatti na ifanaa gochuu gaariidha. Waaqayyo inni hin jijjiiramu jedhe sun waaqayyo inni hin jijjiiramu jedhe sun isa kam isa sadan keessaa? Inni suni jaruma gaafa nabi xiire. Ayyee gaariidha waaqayyo sadii waaqessa fayyoon keenya ishee eebbifame. Taamiraat mee fayyoo keenya inshaalla mee gidee tokko mee yaada kana irratti waa gaafadha. Shaadaa qabatee jira Taamiraa shaadaa qabatee jira. Ayyee. Faarfataan illee ndeesse yeroo kanatti dubbiin jabduudha. Yeroo waaqayyo sadii ta'e kanatti utuu inni dhossuu tunni. Baay'ee kiristaanonni ni dhossan waan kana fayyoon dhugaa dubbata. Kiristaanonni waaqa sadii akka waaqessan beekamaadha. Akka addunyaa kanatti. Maaliif okkata wanti kun? Beekamaa fayyoo keenya. Maaliif dhaggeeffadhu ani waa sitti hima. Haanti ministeer. Yoo Yesuus Kiristoos nama miti inni waaqa callaadha warri jedhan sobadha. Yesuus nama ta'eera waaqa. Yesuus Kiristoos ilma namaaf fannoo irratti du'eera eega isaa hangalaaseera. Waa isaan albachaa jiru fayyoo keenya. Eebbifame qoy sanatti hin deebina. Akkasiin jedhee suni fayyoo keenya maalidha beektaa fayyoo? Fayyi. Baay'ee. Kun barsiisa Yesuus miti barsiisa warri kiristaanaa Anxookiyaatti wal ga'anii kiristaana jedhamee moggahaman waan isaan tumatanii wanta achirraa eegale malee kun barsiisa Yesuus miti siniifan du'ee siniifan fannifamee dhiiga kootiin ammaal sinii godhe wanta inni jedhamuun barsiistota keessantuu waan kana uumee jedhe malee kun barsiisa Yesuus miti. Utuu barsiisa Yesuusitti deebitanii haasoftanii gaarii ta'a. Alarmii kana galchaa ustaas. Alarmii booyi kaadha kan jiru. Kiristaana taateeyyuu beektaa sirraa mul'achaa jira. Ayyee fayyoo. Ayyee. Kanaafuu akka kiristaana tokkotti waaqa sadii waaqessita. Waaqa sadan keessaa tokkoon jijjiiramu tokkoon jijjiiramee kaanii gidduu deema akkas jedhame. Kiristaanonni akka nuyi mormineefanii barbooda. Eela namni bakkuma ga'ee deddeebi'a. Ishi gara eebbifame. Xumura kalas. Ayyee amma Yesuus Kiristoos dhagaye yaa Israa'el waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha gaafa jedhu san kophaa isaa waaqa kamiin jedhe? Ifuma isaa if jedhe. Raasu. Maal jedhee? Eenyuun jedhee? Eenyuun jedhe jette? Ifuma isaa if jedhee. Ofuma isaatiin dhagayyaa Israa'el waaqayyo keenya dhagayyaa Israa'el abboomin inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha ofiin jedhee. Aywa keenya jechi jedhu kun afaan Oromooti moo Ingiliffaa? Mee afaan namaan biraa ta'uu danda'a. Keenyaa moo? Fayyisaa? Oh, yes. Waan keessan waan barbaade achitti Yesuus Kiristoos keenya jedhe keenya jechuun afaan Oromooti moo afaan maali? Abbaa isaa itti agarsiisaa jira abbaa isaa. Aywa waaqayyo abbaan kophaa isaa gooftaadhaami? Gooftaadha. Kophaa isaatti? Kophaa isaatti gooftaadha garuu cubbuu keenyaaf jedhee ilma isaa biyya lafaatti ergee anaaf waaqayyo walitti nu araarseera. Haleluya. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqayyoon abbaan kophaa isaa gooftaadha. Kophaa isaa waaqayyoodha. Ishii gaariidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti si waaqayyo isa tokkicha jedhe. Isa tokkicha waaqayyoon tokkichi sun eenyu Fayyisaa? Inni suni waaqayyo 17:3 biti. Inni suni Yesuusin inni suni lakkoomsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekumsaanii jireenya bara baraatii
Yoo namni Yesuus Kiristoosin hin beeku ta'e jireenya Sana sin bara gaafanne baraa waa'ee Yesuusitti hin deebine. Eenyu Waaqayyoon tokkichi sun Waaqayyo kami? Fayyo. Tu Waaqayyo tokkichi sun Waaqayyo kami? Tokkichi sun Waaqayyo kami? Ifa wa iko wabe yaade mte naga. Shabakana Ibrahim sa Ibrahim. Waaqayyo tokkichi sun Waaqayyo kami tokkichi. Kan ko international abetta. Sebe. Kami sirri da irgwa. Waaqayyo tokkichi sun Waaqayyo kami. Si Waaqayyo isa tokkicha jechuun abbaa isaati. Abbaa isaati. Aye isa dhugaati jedheenimi. Tokkichi dhugaa sun tokkichi dhugaadha jedheemi. Aywa. Kan Waaqayyo tokkichaan alatti jiru Waaqayyo dhugaa ta'uu hin danda'umi. Gaarii. Kan Waaqayyo tokkicha sanaan alatti jiru Waaqayyo dhugaa ta'uu hin danda'umi. Infin Yesuus Kiristoos isa ati ergi. Yesuus Kiristoos. Inni kun qabu. Isa ergitis beekuun isaanii jireenya bara baraatti jedha. Sana irraa mormiin qabu. Ani illee nan amana kana. Akkasin jedhe tokkicha sanaan alatti Waaqayyo yoo jira jedhame Waaqayyo kijibaa ta'a miti ree. Achirratti waan ati hubachuu qabdu Yesuus Kiristoos isa ati ergite. Isatti ergite ani waa'ee sana irraa mormiin qabu sin jedhe. Ani illee nan amana ergamuu isaa. Isaan jireenya bara baraati jedhan. Isaan jireenya bara baraati. Jireenya bara baraa jechuun sana. An sana irraa mormiin qabu sin jedhe. An sana irraa mormiin qabu. Si Waaqayyo isa tokkichaa jedhe. Tokkicha jedhe Waaqayyoon. Isa dhugaatii jedhe. Isa dhugaa kan isa tokkicha dhugaatii kanaan alatti jiru Waaqayyo sobaa jedhamaa miti ree sin jedhe. Yesuus itti dabalika. Yesuus Kiristoos. Nama waan macaamni jedhu bara. Si Waaqayyo isa tokkicha. Farsanii dhabar farsanii. So Yesuusis achi ela beta xiqqoo yoo achi. Yesuus hin bare ergamaadha jettee beekuudha sun macaafni nuuf ibsa bakka lafa nu. No. Ani ergamaa jedhee waaqes. Ergamaa ma bichaa bitin waaqa maas. Haasa'uu dandeenya. Ergamaa jedhee waaqes. Ina sabta. Carraa kenniifi ifa. Ayyee carraa nan kennaafi ani mee waan ati silaa subte irraa gaafadhaani. Deebii. Ayisa na duraan deebiin immoo ishee? Xiqqoo tokko cufadheenis waa hojjetadhame. Eesh. Atis akka singilii waa hojjetatanitti fakkaata. Deebii. Muti gaafadha. Atis akka singilii waa hojjetatanitti fakkaata. Deebii. Akkami fayyada. Muti gaafadha. Atis akka singilii waa hojjetatanitti fakkaata. Deebii. Hiikoo qaba. Bu'ii deebii mee. Muti gaafadha. Bu'ii deebii sagaleen kee. Akka singilii waa hojjetatanitti fakkaata. Deebii. Hiikoo qaba. Bu'ii deebii mee. Muti gaafadha. Ol deebisa amma. Abbaa Caalii. Kobbortaa kana eessa argatte? Maaliifidha? Kan paastoroota keenya na jalaa fudhattee natti fakkaata gurba. Ayyee obboleessi deebi'eera. Ayyee deebii. Ayyee akkam jirta? Jirta nagaa keedha. Jira. Fayyisaan Waaqayyoon inni injijjiiramu jedhe suni Yesuusiin osoo hin taane Waaqayyo isa kan Israa'elii jedhe. Yaada kanarratti yaadni kun dogoggora moo sirriidha? Eenyu siin jedhe wannoon kan gooftaan Israa'el. Gooftaan Israa'el eenyu siin jedhe? Waaqayyo abbaadhaa jedhe. Kanaafuu Waaqni tokko ta'uu sadiin immoo mul'achuu hin galleef jechuudha ree moo akkamire? Jechuun ani waa'ee sanaa osoo hin taane ati Waaqayyo sadii ta'uu yookaan hin fudhatta yaada fayyisaa kana. Ayi Waaqni tokko. Waaqni tokko sadii miti. Waaqa sadii hin qabnu. Waaqa sadii hin qabdan. Fayyisaan hin dogoggoree? Maali kun? Waaqaa kun waamini. Waaqa sadii. Waaqa sadii jennaan. Waaqa sadii jennaan inni kiristaanummaa keessa bahe. Ayyee. Waaqa sadii jennaan immoo kiristaanaa miti jechuudha. Dhumeedha jechuudha. Dhumate. Gaarii. Fayyisaa kiristaanummaa keessaa futtuqsi godhee si baaseera.
Ayyee gaariidha. Ayyee Waaqayyo abbaan kophaa isaatti Waaqayyo moo Waaqayyo miti baaba? Kophaatti waaqa. Kophaatti waaqa. Kophaatti waaqa. Yesuus Kiristoos of danda'ee kophaa isaatti waaqa moo waaqaa miti? Dhugaadha. Abbaan Hafuurallee haasa'e kophaa isaatti of danda'ee waaqa moo waaqaa miti? Hafuurni qulqulluus kophaa isaatti waaqa. Of danda'ee waaqa. Kun jechuun maal jechuudha? Kophaatti waaqa jechuun. Ayyee fayyisaa. Wayi na dhaga'iika. Fayyoo. Kophaatti waaqa jechuun. Sadii ta'uu proof godhiif mee. Lakki indiyyuu goolii keessa ufee seeneera maalan godhan kana jaalaa. Wayi na dhaga'iika eenyu. Nama ufee goolii galee halleluuyaa jette malee nama tokko waan akkasitti hin dubbatan. Ayyee. Na dhaga'iika eenyu maqaan isaa? Ayyee. Na dhageessaa?